Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantu sallaa jiru jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa sagalee kiyyaaf dhiifama utaalutu naqabee karma yaada kiyyaatanii deema waa'ee isaa yeroo biraa haasofna har'as immoo diizaayinoota hojii harkaa lama qabadheen gara keessan dhufee egaa akka utaaluun naqabee jiruuni viidiyoo kana hojjedhuun tureeyyuu garummoo meeshaan kun na biraa deemuu qaba waan ta'eef hordoftoonni koo arguu qabda waan ta'eef jechuudha qabadhee kanaan karaa keessan dhufee kanaafuyyuu viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanaala keenya faana watatanoo raattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanuma lafeerraa kootii asumaan immoo ijoolleen na eebbistanii jirtu ijoolleen gammachuu keessan adda addaan naaf ibsitan jirtu galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun jaaladhaa kanaafuyyuu meeshaa kana akka yeroo darbe arungaatee fi wanniidhaan hojjetamee ture jechuudha. Kun immoo bifa abbaa gadaatinidha. Baay'ee bareeda. Ammas warroonni barbaadan hoggaa jiraatan jechuudha. Haalli isaa baay'ee bareedadha. Diizaayinii kana ta'ee garuu hababaan isaa kan biraatiin yeroo darbe hojjetamee ture. Kan ammoo filannoo abbaa biraatidha jechuudha. Baay'ee bareeda. Ilaalaa hundi keessanuyyuu waan jettan akkaataa isinitti teechistan hin beeku kunuuti asirratti ofii keessaniifiyyuu faraduu dandeessu jechuudha. Bareedina isaanii tokko asirra isinii godha. Akkasumas warroonni ammas barbaadan hoggaa jiraatanii nu dubbisuu dandeessanii bilbila isiniifan teechisaa kunuuti abbaa gadaatiin caalattuyyuu bareeda jechuudha. Soofaa immoo keessattuyyuu bifoota biraatiin innis warri qabdan hoggaa jiraattan anizim jedhee tan asirra godhee isinitti argisiisaa jira. Soofaawwan biraatirraa immoo kana caalaa bareeduu danda'a. Kanarraa kan akkanatti bareede. Laala akkatti inni bareeduun isiniin jedha hokkoo immoo jaallattan kana caalaa bareeduu danda'a akkasuma immoo kanas diizaayiniin isaa baay'ee tokko bareeda shiniidhaa fi kan hojjetame lamaadha akkaataa hojiin isaa addaadha dirribiidhaan hojjetames akkasumas immoo qalamni isaa yookaan immoo kuulli isaa yookaan xilanni isaa kan filatamillee baay'ee tokko bareeda isiniin jechuu jaalladhaa kan abbaa tokkooti meeshaan kuni. Rakabootiidhaaf jechuudha kan hojjisiifame rakabootiin abbaa gadaa bitameera isa immoo bakka meeshaa jira waan ta'eef isatti uffiseen isinitti argisiisa ammaaf garuu warroonni barbaadanis hoggaa jiraattan asumaan laalaa kan jedhuufan jechuudha kanan viidiyoo irratti hojjechuu dhufee lamaadha. Kana fakkaataa isiniin jechuun jaalladhaa warroonni yaada qabdanis hoggaa jiraattan akkasuma immoo abbaan meeshaa kanaatis yaada hoggaa qabaatte keessanirree qofa osoo hin taane koomentii irratti teechisi. Namoonni baay'een irraa barachuu danda'a. Baay'izawwee namoonni tokko kan filatee ka'ee yaada dhaabbataa hin qabne ni jira. Tokko yaada dhaabbataa yoo hin qabaatin filannoo keessa hin seenaa. Konfideensii mataa keessanii qabaachuu qabda. Filannoodhaan dur kanuma argitan kunis isin hawwachuu hin qabu. Filattanii jirtu kana keessattuu koomentii abbaa meeshaa nan barbaada jechuudha. Koomentii keessan dhuftee dubbachuu qofa osoo hin taane koomentii gahaa ta'ee nama kan barsiisu ana qofa osoo hin taane namoota kan barsiisu meeshaa kanaaf koomentii nan barbaadan isin jechuu jaalladha. Abbaan meeshaa kana hookan badii qaba hookan tolee jira kan jedhu irraa jechuudha. Kanan isin jechuu jaalladha baay'ee jaalladhe halluu kana jechuudha baay'een jaalladhe egaa meeshaa kana waan jettanis isin beeku immoo rakaboota irraa baay'ee bareeda uffiseen isin argisiisa mana meeshaa baay'ee daasii qabdi waan ta'eef rakabootiin lamaadha abbaa gadaa. Lamaatiidha kan hojjisiiste kanaafuyyuu immoo meeshaarra hoggaa ga'ee agam akka inni bareedu walumaan ilaalla jechuudha. Baay'ee kun wanni gubbaarra hin jira waan ta'eef baay'ee wajjin hin deeman isiniin jedha kana fakkaataa adiinis rakabootii wajjin hin deema kanaafuyyuu hedduu tokko ni bareeda. Kana fakkaatan isiniin jedha warroonni ammas immoo yaada qabdan hoggaa jiraattan qeeqas haa ta'uu gorsas haa ta'uu hoggaa qabaattan kamuyyuu keessummeessuudhaaf sa'a 24 saanduqni koomentii kiyyaa banaadha. Na dubbisuu dandeessu. Warroonni meeshoota na biraa qabdanis hojiin keenya akkuma itti fufetti jira. Hojiin hin dhaabbanne na dubbisuu dandeessu. Waatsaappiin kiyya banaadhaa, iimoon koo banaadhaa. Kanan isiniin jedhaa. Akkasuma immoo ijoolleen ammas xilata qarshii ergattaniitu na biraa qabdu ni jirtu. Hojjetamaa jira. Keessanis immoo guyyaa isaa eeggatee ni dhuma. Kanaafuu obsaan na eegaa isiniin jechuun jaalladha. Ammaaf meeshaaleen kun kana fakkaatti isiniin jedhaa yaada hoo qabaattan ani baay'ee kana hedduun jaalladha. Ani karaa kootiin kana sirriitti kan yeroo darbeetis jibbuu koo osoo hin taane haalli abbaa gadaattiin hojjetame kun baay'ee tokko bareeda jechuudha. Koomentii keessan nan barbaada. Abbichi meeshaatis haa ta'u abbichi kunis warroonni kana laaltanii koomentii keessan nan barbaada. Koomentii keessan nan dubbisa. Yaada qabdan irratti kanarrattis niin jechuu jaalladha.
hir'inas qabaate taanaan hojiin kun hir'ina isaa wajjin na barreessa isiniin jedha. Kunuuti isinitti illee dhiyeessee hedduu tokko bareedaa isiniin jedha. Manaaf baay'ee keessattuyyuu soofaa qofaaf osoo hin ta'in warroonni biiffee hojjisiistan biiffeedhaaf kun baay'inaan diizaayiniiwwan kunniin kan akkatti hojjetaman kun soofaa qofa osoo hin ta'in biiffeedhaaf baay'ee barbaachisaadha. Biiffee keessatti mastaawotii keessatti galchitanii achiin boodatti meeshaa barbaadan irraan taa'a. Achiin booda mastaawotii keessa sirriitti bareedinni isaa mul'ata. Isiniin jechuun jaaladhaa. Kana haasaa isinitti dheeressuu viidiyoon ta'u guyyaarraa kana fakkaatti. Kana bakka jirtatti nagaa naa ta'a. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Hedduun isin jaaladhaa. Baay'ee.